warqeega khayri isina awwal kanatti aansee wanni nan qopheessee sagantaa tinyetanaaf mata dureedhatti haqa rabbii wanni isin barsiisuudhaaf nuti murannee jiru barana keessaa'u waan takkaan isinii dhaaba nuti gaafa dura biyya tana seennes ayyota walitti qabne qaraachisuun keenya warri isin keessa jiru tokko tokko beekuun ni mala haa ta'u jidduu tanatti gaafatanaan biraa jechuudhaan jidduu tanatti barnoonni keenya murame kanaafuu isin barsiisuudhaaf sagantaan nuti qopheeffanne barana yoo rabbi fedhe tokkoffaa haqa rabbiiti kan lamadaa haqa rasuulaati katti aanu akkasumatti haqa haadha abbaati katti aanu akkasumatti haqa jaartiidhaati katti aanu haqa jaarsaati katti aanu mallee haqa ijoollee ilmaan fi dhalaniiti katti aanu haqa fira fiiti lammiifiiti akkasumatti deebi'ee sagantaa fuudhaa fi heerumaati kanaafuu waan kana isin barsiisuudhaaf wanni irra qopheeffanne haqa rabbii rasuulaa qofa waraqaan rabbarra isinee isinii kennine waan kana ammaa isin gaafachuun dhiibnu nuti biyya tana keessa turree jirra dhiirallee hedduu kanaasifne hayyonni immoo haqa nurraa qaba jennee yaadnee jirra amma duras kanaafuu haqa nurraa qabdan isin barsiisuudhaaf osoo rabbii keessan hin beeyne addunyaarra yoo deemtan osoo rasuula keessan hin beeyne addunyaarra yoo deemtan amantii teessan yoo beeyne yoo deemtan dura gaa qabrii seena wali nama gaafatan rabbiin kee maali diin kee maali ergamaan kee maali nama gaafatan waan kadhatee jecha rabbii waan isin gaafatuuf jecha kanaafuu gaa nullee maatiin minaa waan jiru jecha kanaaf sagantaa duraa mata duree haqa rabbiin irraa gabrootan irraa qabu kana qopheessine waan tana qalbii fi qaamaan silkiidhaan waraabbatan yoo waraqaa qabdanni barreeffatan kitaaba goonee baasuu deemna har'a immoo fuula tokko qopheessine warri qubee afaan oromoo beeytan jala deemtanii waan hin himu kana achirra laallatan hayni rabbiin irraa qabu hayni rabbiin dhiiraa dhala irraa qabu dhiiraa fi dhalaan hoggu takka addaan hin baan tokkoffaa hayni rabbiin irraa qabu rabbiin akka jiru jiraachuu isaatti amanu rabbiin jiraachuu isaatti amanu jiraachuu kana wanni beeytaniin halkanii guyyaan uuma namaa tan illeensaa fi gartee gaa waan rabbiin uume kanaani jiraachuu isaa beekamaa tanaafu tokkoffaa inni rabbiin irraa qabu akka inni jiru jiraachuu rabbiitti amanu kan lamadaa waan inni uumeen itti amanuudha kan sadee isaadha isa malee haqaan gabbaramaan akka hin jirre haqaan gabbaramaan isa malee akka hin jirretti amanu akkasumatti afree isaan maqaa isaatii fi sifasaa sifa rabbiin zaataaf qabu sifa dalagaadha sifa rabbiin ani qabu jee hammallee ni qaba jeetti amanu maqaa isaa rabbiin maqaadha qaba maqaa yaamaniin qaba sifa qaba sifa isaa taa rabbiin ani qaba jee ni qaba jettee taa ammoo ani qabu jee rabbiin hin qabu jee hin qabu jetteetti amanu kanaatu haqa rabbii jaaf gahee isaadha rabbi tokkicha obsuuf ibaadaa isaa keessatti rabbiin ibaadaa keessatti tokko ibaadaa hoggaa jaan ibaadaa qaamaati ibaadaa qaamaatu akka salaataati akka soommanaati wa ibaadaa qaamaa keessa rabbi tokko jaamsu ibaadaa qalbiidhaa jira ibaadaan qalbiitun akka rabbi kajeeluudhaati akka rabbi sodaachuudhaati akkuma ammallee deemtee rabbi hirkachuudhaati ibaadaa qalbiitiis rabbii kee tokko jaamsuudha ibaadaa horii keessatti ibaadaa arrabaa keessatti rabbii kee tokko jaamsuudha jedhu tanaafuu rabbiin tokko waan uume keessattis rabbiin tokko maqaaf sifa keessattis rabbiin tokko ibaadaa keessattis ibaadaa qaama jedhee jira salaanni ibaadaa qaamaati ibaadaa qalbii jedhee jira ibaadaan qalbii dalagaan qalbii sun isa jaalachuun ibaadaa arrabaa jira ibaadaan arrabaa rabbi quraana qara'uun rabbi zakkaruun kununtiruu rabbiin malee ta'u akkasumatti ibaadaan kana torba isaan kitaaba rabbii barachuun kitaaba rabbii kana barattee itti dalaguun ammallee itti nama yaamu saddeeta isaan yoo dilii qabaatte kiseedhaan tobbatte osoo Israa'el sit dhufee gartee duusitti hin dhufne rabbi kee gama isaa deemuudha jedhu sayla isaan dirqama isaa gaggeessuudha dirqama rabbii nurra haaye tokkoffaa salaata kana shartii isaa beeyte arkaana isaa beeyte waajiba isaa beeyte uduu isaa beeyte dirqama namni addunyaa tanarraa salaataan malee deeme akka nama gartee bahara keessa safiinaan malee ni deema jawuti
Tanaafu ibadaan dirqama rabbii ilma namaa wanni uumeef ibadaa. Horii yoo taate horii ni gurguratan ni qalatan ilmi namaa qalachuun ta'u jannata azaabni kan uumame dhiiraa dhalaadhaaf jinniin siidhaaf. Kana waan ta'e jecha salaata dirqama rabbii gisee gaggeessuudha. Ilmaaniin guddisee hin danda'amu. Haqa jaarsaan irra jiraatee hin danda'amu. Kanaafuu dhalaan addunyaa tanarratti ibadaa wajjin duute akhiratti fuuralee ni jansan darajaa 50 caalti jaal. Maaliif dhalaan tun giddaajii guddoo irra jira. Rabbiin haqa irra kaa'e ilmaan guddisuun kun cinqiidha. Akkasumatti ilmaan dhaluun cinqiidha. Kana wajjin ibadaa ugaa qabaatte jannata keessa tokkoffaan isumaa jaltu. Hayni rabbii hodhanii firtii rabbii jaalachuudha. Firtiin rabbiin nama godhotanii khayrii taatus toltuu ta'us jaalachuun haqa rabbiiti. Kanaafuu rabbiin kun gaaf situma yoo si garaba yoo halaftu taate rabbiin sitti aara. Kanaafuu firtii rabbii jaalachuun haqa isaati. Toltuu ta'us hamtuu ta'us. Kun kana. Akkasumatti lammeessaan waan rabbi jecha qodhaa goote guutuudha. Akkasumatti qodhaan tun har tokkoon ibaadaadha. Ibadaan qodhaan rabbi hadhaan akkasumatti rabbi kajeeluun rabbi jaalachuun hundinuu ibadaa waan biraatiif hin taatu. Sujuunni akkasumatti rabbi hirkachuun jaalachuun sodaachuun firraa eeguun kun hundinuu haqa rabbiiti. Sujuunni walii goggorachuun rabbi malee hin ta'u. Kanaafuu hayni rabbiin nurraa qabu kanaa jechuudha. Rabbi tokko choomsuudha. Kajanne ibadaa keessatti haa ta'u ibadaan tuni waan ibadaa balleessaa qabdi. Ni salaannaa duula osoo hin ta'in ibadaan shartiidha qabdi waan isii balleessaa qabdi jaantu. Kanaafuu osoo sanatti hin dabarre haqa argamaa rabbiitti sallallahu alaihi wasallam dubbadhaa jechuudha. Gabaabsee hayni rabbii hanqammaan tana asii olii kana kabiraat illee hedduu taafe gabaabsinee harma godha. Hayni rasuulaa tokkoffaan haqa rasuulaati. Waan nurraa barbaachisu. Rasuulaa fi rabbiin maal waliin jaa yoo jenne rabbii rasuula addaan beekuun keenya dirqama. Ni jira dhalaarraa dhiirarraa ni jira nama rabbii rasuula addaan hin beekne jira. Kanaafuu bakka agartee gaaraa haqa rabbii san keessatti wani narraa hafe. Kanaafuu ibadaan rabbii tun hedduudha. Isaa laaf fakkiidhaaf kakachuun ibaadaadha. Kanaafuu ilmi namaa yoo kakate rabbiin malee kakachuun hin ta'u. Namni ammoo waan biraatii kakate mukaan dhakaadhaan biyyeedhaan adagaa gommaa akka baraatu harki kitaaba kajaan kun hundinuu shirkiidhaa jechuudha. Kanaafuu rabbiin qofa kakachuudhaa jira. Namni kakachuu barbaade rabbiin akkatu. Man alafa biqayrillaahi namni waan rabbiin ta'in hin kakate biyyeedhaan faqad ashraka aw kafara. Kanaafuu ibadaa nama dubbannatuun haqa rabbiiti. Haqni rabbii rabbuma qofaaf barbaachisaa jenna jechuudha. Haqa rasuulaatiin dabra. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam Islam ar-Rahim inni qabu ergamaan rabbii ilma namaati. Ilma Adam nuuraa simiti baatii sagalee dhalate rabbiin nabiyyummaan isa kabaju. Inni kun kaatibul anbiyaa xumur anbiyaadhaati. Isa booda nabiyyiin tokko nafu. Inni akkasitti rabbiin isa argatee addunyaa tanaaf ergate tokkoffaan kan inni nurraa qabu waan inni jeqaalee godhuudhaa jantu. Kallamada waan inni odeeyse dhugoomsuudhaa jan. Kan sadeeysa karaa inni fideen malatti rabbiin gabbaramuu dhabuudhaa jan. Waan inni karaa godhe alatti. Kan afree isaa ergamaa rabbii jaalachuudhaa jan. Ergamaa rabbii kabajuudhaa jan. Isa kabajuun karaa isaa kabachuudhaan. Akkasuma shaneeysaan aala beeytii isaa aali beeytii isaatiif saabaa isaa jaalachuudhaa karaa isaanii qabachuudhaa jan. Ni jira firqaa islaamaa keessaa warra ala beeytii malee saabaan rabsuu jira. Kanaafuu aalii beeytii isaatiif saabaa isaa jaalachuudhaa jan. Jahiisaan raamata rabbuusuudhaa jan. Raamata ergama rabbiin rabbuusuun dirqama rijaala walisaan. Yaa ayyuhal ladhiina aamanu sallu alayhi wa sallimu tasliimaa waan jee jechuudha. Kanaafuu raamata rasuul rabbuusuun darajaa guddoo waan qabdu jechuudha. Dirqama dhiiraa fi dhalaan bakka inni dubbatametti rabbuusuun dirqama. Akkam jennee Allahumma salli alaa Muhammad وعلى آل محمد جل رب سقمنا جنسيخا حديثان كم حديثا خزا قبض أكسبت فربيسان خرا إني دفن كنرا شر يقودا خرا إني دفن كنرا بلا تزدم دين كنرا شيء يقودا جمال دين كنا لما هتوراتو لما مسيح سلام جل جرا تنافو خرا إني خرا قولي كنرا واحد تورا جب سقمنا جن
تنافو أين رسول أقا تربا جج أين رسول أبو تربا تنافو ربين إساتو إرقاته إرقما ربي قبر ربي هنگا فرم إرقما ربي تي قال إساتي دم واللي بيخو قبتن إرقما ربي صلى الله عليه وسلم عبد الله قبر ربي هنگا فرم أما إرقما ربي تي قال إساتي دمو تنافو إني المناماتي إني دالتي المنادمي شنيسا قريش بني هاشم إني محمد بن عبد الله بن هاشم إني عبد المطلب إني شني مكان ساخن تنافو ربي نمو جمران قب ولي بيتني ربي أول بلا ابتداء ربي غافي قلمن قب بكت رابط لن قبضو تنافو ربي التهاد صفة سامله تنافو ربي ليس كمثل شيء ولي تكسم فقط تنافو ربي في رسول ارغما ربيتي المناماتي قبر ربيتي هنقبره ارغما ربيتي قالين سا غدمون تركما جنان جج فصل سدي سارات عبادات تون رب غبرون تون سيرا قبضي اركان قبضي عبادان وان سيب الليسان لني قبضي شرطي قبضي سلانا درا misalnya dura akati salat ambe akun dirkama fakofan syarti ibadah rabbi tauhid syarti ibadah da rabbi tauhid ibadum man takallen ibadah kama ibadah qalbi mutumatto ya rabbi tauhid amare dara da lukera jannat kan lamai sada ibadah te fayyata hudaf aqidan te yanni khe yada sirri da tawqaba ya dakhab rabbi tokon شريخ القبو جل مرتي لا إله إلا الله تناكم يسين جدت لا إله إلا الله وني تقرب جاكي تناف سيدتي لغم سودا إذا لا إله إلا الله تنيكا نسي لا معبود بها كربي مالي حق أنك برمان هنجرو ولا جني ولا إنسي ولا مخا ولا بشان ولا جني جانكا ربي أجد كل باطل يتي نما خنجي إبادة سفياتات تنافو اسم ربي غبرتو يا مخا غبرتي اسم ربي غبرتو يا رسول يتي اسم مخا غبرتو جني جانكا أو شريف أو تراف جيب دمبدي yoo hachi bimana dhageessu taate ibadaan tee bilaash taati lain ashrakta yooni fina gabbaraa rabbina waa qabde dalagaan tee ibadaaje jechu tanaafuu ibadaan fayyaa ta'uudhaaf ibadaan tee rabbi achi waan biraatti khafru wani rabbi achi jira fakkiidhaaf yoomma abbaa fedhete muka yote yoo nama tee meetiiticha uume rabbi nokaa dubbata mee warri rabbi gadi gabbartan kun waan isaan uuman as kan laajatu fakkiidhaaf warra abdulqaadir yaamatu jira warra baadirii jira warra muhajira warra jinni jira jinni jaan ka jira khulundinu watak umara bid watak sisin godan sis godon danda talamu iba almar fakira kalman ibada wogga kalan ilmi rehudda ada bidanya tan kaiset garte hogga kalan misal fon kana murani fajasan hunqa murani fajasan tanafu wan fajasan san jinni ga baro jam tanafu akbar sallallahu alaihi wasallam akije hogga ni fi lukman ta ko ga ne sen rabote شيطان عندي سني أجاتو جي تنافو آدان كسيسا شف جاني خل جاني مولود جاني جن جالكا جاني كلها عبادة شركية تنافو عبادان تكفان رب كفال تودا جني تنافو عبادان شرط لمدا عبادان تي يادا بريدار جارم كفا سجيسا نمو خرا رسولات انتو قبنا جني والعبادة بالليسا والعبادة بالليسا تكفان رب جنا وقبو كلمدا وصلاة جرات صلاة ديسو فسديسا ناركا نمني أناركم جتة خنجو يواو خير دلقون أبريسان نموان نما خنت همجو فكابو ربي كرت سي صلاة يتي ربي تمجو وان دلقا بالليسا دلقا آخرا دلقا وآخري تقفى ربي ديمتي وفا ربي قبرتو ربي جنا وقبرو كلمدا يقوم صلاة ديسو خسديسا نمني هاركو مخلوق ناركو يوخ قبرتو تات دلقا انت بلاشتات كافريسا نمرت واس دلائد خير نمت مجو يا رب رت مجو داجا تنافو ان دلغا بليسا خدا تنافو ور دلغا غرتي درا بل رب نواغد هو يچو تنافو وان كرواني نمان قد فكنا ور قر يون جيران نس سنيم سرايسنا بي سواد ور قبدن بكر راسن دم قبدني ور ور كان سبر يرتو كبا واني نانجا كان ترفيو كباتس يور راي راتس لالتني جلت tertibat atau ibadat atau itu belasan
Kan ibadah wala kafe. Akan rasulah itu. Apa pikir? Akan fokus rafi itu. Kita barat jijir. Acara jijir. Kita barat jijir aja. Kenapa? Banon ni sini apa sini makana. Leh itu warga kapten. Warga sini rawat sini juga jirat. Aye, ini sih resi. Warga sini rawat. Kenapa? Wahai hata kana hudud kita bagone sini babna. Banon ni kayaknya kana fakata. Kana rawat sini alafis. Lewan aneh kana rawan sini galiyo jirat. Gafi kawaju lagi desa. Wali sini galiyo jirat. Wali nanti kana rawan sini galiyo. Kana gafat dale. Sa dinamo chat desa. Makan di situ. Aya. Maka Husyah Majid. Maka Husyah desa makan Majid. Apa mau ajuran makasih mantul. Muara kong insyaallah. Aya. Kabiran Mas Gafi biraw. Gafi bira ka batat. Rakko bira. Asrat gafi takakate. Khairi dalaga rabbi ratimachu. Misala rabbi wa nakanati siwaja masdaja. Yete wan takakate namarati wa rabbi wan sar rabbi namarati rabbi tutati. Gama kana kajar, gama kana khair kana boleh tu sana bana. Rabbi rawachu. Wan khairi rabbi jadara ite calma yachu. Tanafu syarri tu padu mala khairi te man himin jan khairi sadala ite sarabiti salamatis. Himum barbaju dalagante yo himna dalagante la tubtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Wan dalaitan khanna taisan himachudan khanna rabbi khanna tan himachudan fi rabbil laysina jajaj. Aya le gafi bira or sinde yajirat. Aya. على البيت يتوني يفعل آل بيت رباجان آل علي شني علي يتيمي علي جعفر حسن حسين علي رسول الله بيرساس آل مسات هاتو آل علي يوغا آل بيت يوغاجان هم آل علي وآل وقيل وآل عباس وآل جعفر ساكن شني ساري ماتي رسول الله جوجونه آية غافي برا Karena itu, gua betul nggak benda. Ayah, gua sih nggak betul batan natu kamu gafi. Ayah, banonnya kayaknya garan dan pula toko kan ini. Pula karena orang kan sebenarnya kayak sebenarnya berat gaji. Karena aku sagata ternyata itu pun namo aroma rendam. Lewat itu menayatan. Lalu apa? Ya? Korban ini. Wah ini sedikit. Karena aku sebenarnya terkuat tak? Naranggoy namin ubabasa, Masya Allah. Yada kayo sa nike balla. Obsa amin. Hawal lagi. Karena aku